Sadarkaa addunyaatti biyyoonni 44 Afrikaa keessaa immoo biyyoonni 16 ulaa galaanaa akka hin qabne ragaaleen ni ibsu. Biyyoota Afrikaa kanneen keessaa gaanfa Afrikaatti dinagdee guddaa kan sochoostu baay'ina uummataatiinis kan jalqabaa kan taate Itoophiyaan ishee tokkodha. Itoophiyaan hanga Daawiin aangoo qabatutti biyya ulaa galaanaa qabdu turte. Kanaan booda garuu biyyoota ollaa ulaa galaanaa qabanitti hirkachuun fayyadamaa jirti. Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuun ishee dinagdee ishee irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuu ishee caala mootummaan yookiin geggeessaan biyyaa barbaachisummaa ulaa galaanaa kaasuu fi gaafatu dhabamuun immoo dubbicha cittoo irratti fanxoo akkuma jedhan taasisee tureera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gara aangootti erga dhufanii booda garuu yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa fi waltajjiiwwan garaagaraa irratti Itoophiyaan karaa nagaa fi qajeelfama kennanii fudhachuu jedhuun ulaa galaanaa argachuu akka qabdu irra deddeebiin kaasaniiru. Dubbachuu bira darbuunis Somaalilaand waliin qajeelfama kennanii fudhachuun ulaa galaanaa argachuuf waliigaltee waloo mallatteessaniiru. Dubbiin ulaa galaanaa argachuu uummattoota Itoophiyaaf oduu gammachiisaa egeree biyyattii kan akeekuu fi abdii kan horu ta'us biyyoota seenaa isaanii keessatti faallaa Itoophiyaa fi Itoophiyaanotaa dhaabataniif immoo odeeffannoo gaarii hin turre. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsa bara darbe miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif kennaniin Itoophiyaan misoomaaf guddina barbaaddi. Afrikaa keessatti misoomni Itoophiyaa hin hirmaachisne jiraachuu hin qabu. Qajeelfama kennanii fudhachuutiin waliin misoomuu fi guddachuun mul'ata biyyoota Afrikaa ta'uu qaba jedhan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waliigalteen ulaa galaanaa Somaalilaand waliin mallatteeffame bu'aa fi faayidaa biyya kamiyyuu kan hin miine ta'uu irra deddeebiin ibsaniiru. Somaaliyaa ilaalchisuunis Itoophiyaan nageenyaa fi tasgabbii Somaaliyaaf wareegama qaalii kaffalaa akka jirtu. Waliigalteen ulaa galaanaa Somaalilaand waliin taasifames uummata Somaaliyaa irratti miidhaa tokkollee akka hin qaqqabsiisne ibsaniiru. Itoophiyaan hidha guddicha laga Abbayyaa irraa anniisa maddisiisuun misoomaa fi nageenya waloo gaanfa Afrikaaf qooda ishee bahataa jiraachuu fi biyya kamiinuu miidhuuf fedha akka hin qabne ibsaniiru. Itoophiyaan hammattoo waliigaltee Naayil mirkaneessuun misooma naannoof murteessaa ta'us waltajjiiwwan garaagaraa irratti dhageessisteetti. Ergama ceehumsa nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa Somaaliyaatti bobba'e ATMIS ilaalchisuunis adeemsi humna biraa bakka buusuun of eeggannoon raawwatamuu akka qabu Itoophiyaan akeekkachiisteetti. Kun kanumaan osoo jiru taateen tibba darbe Somaaliyaatti dhagahamaa ture garuu ejjennoo misoomaa fi nagaa Itoophiyaan qabdu kan faallisu qofa osoo hin taane nageenya biyyoota gaanfa Afrikaa yaaddoo cimaarra kan buusu ta'ee argameera. Ministeerri dhimma alaa Ambaasadder Taayyee Asqasillaaseen yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii 79ffaa irratti waa'ee nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa fi dhimma Naayil ilaalchisuun haasawaa taasisaniiru. Waliigalteen hammattoo tumsa nagaa Naayil guddina waloo biyyoota yaa'ichaa fi kaayyoo badhaadhuu kan mirkaneessudha jedhan. Biyyoonni waliigaltee kana hin mallatteessines bu'aa qabeessummaa waliigaltee kana akka deeggaran waamicha dhiyeessaniiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ergamaan dhaabbii itti aanaa Itoophiyaa Ambaasadder Yoosef Kaasaayee gama isaaniitiin Ijipt hammattoo waliigaltee Naayil mirkaneessuun misooma naannoof marii ijaarsaaf tumsuu akka qabdu gaafatan. Ambaasadder Yoosef haasawaa yaa'ii waliigala dhaabbata biyyoota gamtoomanii 79ffaa Niiwuorkitti ta'amaa ture irratti taasisaniin yaada Ijipt haala Itoophiyaa irratti dabarsite fudhatama dhabsiisaniiru. Ijipt itti yaaduun gara mariitti akka dhuftuu fi hammattoo waliigaltee Naayil mallatteessuun fayyadamummaa waloo akka mirkaneessitu gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Ambaasadder Taayyee Asqasillaaseen marii barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Gootereez waliin taasisaniin muddama qaxanichaa tasgabbeessuun nagaa fi tasgabbii mirkaneessuuf hojjechuun akka barbaachisu kaasan. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti barreessaan tokkoffaa dippiloomatiin olaanaa waajjira ergamaa Itoophiyaa Kuraabaachoo Tirfeessaa gama isaaniitiin Itoophiyaan meeshaaleen waraanaa Ijipt gara qaxanichaatti ergitu gareewwan shororkeessaa kanneen akka Alshabaab harka galuu danda'a yaaddoo jedhu akka qabdu ibsan. Ijipt qaxanichaa fi gaanfa Afrikaatti meeshaalee erguun sochiin taasisaa jirtu balaa akka of keessaa qabus kaasaniiru. Adeemsi dippiloomaasii kallattii hundaan eegalame cimee itti fufus Itoophiyaan garuu akkuma kaleessa har'as birmadummaa ishee kabachiisuuf kutannoof xiiqiin hojjetaa jirti. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kabaja guyyaa birmadummaa sababeeffachuun sagantaa qophaa'e irratti ergaa tibba darbe dabarsaniin kan dhiyoo fi fageenya irraa nu tuquu dhufan qaanessinee deebisuun mallattoo keenya birmadummaa fi kabaja Itoophiyaa irratti araarama hin qabnu jechuun isaanis ni yaadatama. Asqasillaasee meeshaa waraanaa haaraa Masriin dhuma torban darbee gara Somaaliyaatti ergite ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Taayyeen dhiyeessiin meeshaa waraanaa humnoota alaatiin taasifamu nageenya laaffataa kana daran hammeessee dhumarratti immoo harka shororkeessota Somaaliyaa keessa seena jechuu isaanii himameera. Akka dhaabbati oduu mootummaa Itoophiyaa gabaasetti Taayyeen yaada kana akka kennan tokkummaa mootummootaatti dhimmootii nageenyaaf siyaasaaf itti aantuu muummittii barreessituu kan ta'an Roosmarii De Kaarloo waliin Niiwuork keessatti innaa wal arganitti. Yaada Taayyee ilaalchisee deebiin hatattamaa Somaaliyaa irraa kenname hin jiru. Garuu ministiriin ittisaa Abdulqaadir Mohammed Nuur suuraa isaaniif kan ajajaan waraanaa Somaaliyaa Jeneraal Ibrahim Sheek Muhaddin buufata doonii Maqdishootti doonii alaabaa Masrii ofirraa qabdurraa innaa meeshaan buufamu ilaalaa jiraachuu isaanii fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru.
Kunis kan dhaga'ame Itoophiyaan Somaalilaand waliin waliigaltee falmisiisaa ta'e irratti wal dhibdee naannoo sanatti uumamerraan kan ka'e mootummaan Masrii erga meeshaa waraanaa gara Somaaliyaatti erguusaa mirkaneessee booda. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Masrii Tamiim Kalaaf meeshaa waraanaa dilbata darbe Maqdishoo gahuu mirkaneessaniiru. Somaaliyaaf nagaaf tasgabbii shororkeessummaatti duuluu abbaa biyyummaa ishee eeguu tokkummaaf kabajaa naannoo ishee eeguu kan jedhuun deeggarsa waraanaa Masriin ergite Somaaliyaan dandeettii ishee akka ijaarrattuuf tattaaffii isheen gootuu jechuudhaan Kalaaf ibsa isaaniin beeksisaniiru. Somaaliyaan dhiyeenya Masrii waliin waliigaltee ittisaa mallatteessiteetti. Somaaliyaan loltoonni Itoophiyaa baatii muddee qabee biyya ishee akka gadhiisan kan barbaaddu yoo ta'u Masriin immoo kan gurmuu ce'umsaa ka gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa bakka bu'u gurmuu haaraa keessaa qooda akka qabaattu barbaaddi. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee gurmuu haaraa kan amajjii bara 2025 hojii jalqabuuf jiru ilaalchisee yaada kennaniiru. Dhaabbati oduu Itoophiyaa akka gabaasetti Taayyeen gurmuu ce'umsaa sana booda kan murtaa'u murteen kamiyyuu gama hundaan gurmuun kun aangoonsaa guddinni isaa hagam akka ta'eef faayinaansiif qindoomina isaa ofitti kan haammatu ta'uu qaba jedhan. Oromiyaa ceetee Oromiyaa saamtee Oromiyaa cafaqaatiin jirtu tagubaatiin jirtu tanajjeesaatiin jirtu yeroo ammaa kana keessatti daangaa Oromiyaa seentee cabsitee Shawaa Roobii haa ta'u bakka adda addaa ta'u Shawaa keessa bakka hedduu fudhatteetiin jirti. Naannoo hedduu fudhatteetiin jirti. Aanaa tokko isumaayyuu uf jala galfatteetiin jirti. Fannoon hedduu yeroo ammaa kana bashannantee gartee Oromiyaa keessaa akka feete ta'aatiin jirti jechuudha. Mootummaan kana dhaa'ee nurraa deebisuu danda'eetiin jiru. Akka jiruun booji'aatiin jira ammas. Fannoon hidhattee guutuun guututti waraana mootummaatu booji'uu eegalte. Kanaafuu waraanni mootummaa kan ijoollee Oromoo gartee torbaan takkaaf yookaan ji'a takkaaf leenjifamee achi oofamu kuni muuxannoo waraanaa waan hin qabneef akkuma jirtuun booji'amtee qabamti jechuudha. Abaawoon warra waraana keessa gaddalatee gagguddatee naaxummaa waraanaa, siltii waraanaa, tooftaa waraanaa, beekumsa waraanaa akka hunda itti qabu faannoo takka dha'ee nurraa achi deebisuu dadhabee abaawoon maaliif faannoo tanaa dha'ee achi nurraa deebisu haga walitti garagaltee dubbii nyaattu hanga walitti gartee hangaawoti Oromoo jaalsanyii fi sanyii fi marroon walitti garagaltee haga wal loltu yookaan haga wal dhabdu maaliif tanaayyuu achi nurraa faccisuu dadhabdi maaliif kabajaa ofitti goosisuu dadhabdi diinni achiinutti seenaatiin jiru daanni achiinuu cabsaatiin jiru achiin maaliif nurraa dha'eeftee deebisuu dadhabdi jechuudha. Abaawoon mootummaa qofaa miti kan itti xiyyeeffatuu qabdu yeroo ammaa kanatti mootummaa callaa miti kan itti xiyyeeffatuu qabdus diina isiillee ofirraa beekuu qabdi. Amaarti sun abaawoo yoo agarte hedduu dhugaa dubbachuu fi dhiiga dhuguu feeti. Akkasuma isinillee gisee isii agartan silaa dhiiga dhuguu feetan. Kanaafuu maaliif kabajaa teessanis hin eeganne maaliif ofirraa deebisne maaliif diina keessan hin dhoowwanne ofirraa yeroo ammaa kana abaawoon hedduu babal'inaan naannoo adda addaa keessatti Oromiyaa keessatti argama. Daangaa adda addaa keessatti hedduu argama. Kanaafuu humna waraana fiinxaaliyyaa Amaaraa faannoo fiinjee of yaamu ka daangaa Oromiyaa cabsee seenee uummata keenya gubaatiin jiru saamaatiin jiru ka qalaatiin jiru uummata keenya ajjeesaatiin jiru akkamitti haaloo bahuu dadhabdee abaawoon yeroo ammaa kana keessa naannoo takka keessa wajjiteetti. Abaawoon meeshaalee wanni keessa ni jirti jechuudha. Shawaa keessa ni jirti. Shawaa Roobii akkasuma shawaa adda addaa naannoo adda addaa keessatti argamti. Wallagga keessatti akkasuma argamti. Akkasuma Walloo keessattis argamti. Maaliif warra kana nurraa cafaqanii deebisuu dadhabannee abaawoon mootummaa qofaa miti kan itti xiyyeeffatuu qaban dhugaadha. Mootummaanis isinirra duula gama kaan isaanillee gartee akkas. Haa jennuuti garuu uummata kana ofirraa deebisuun dirqama keessa waan daangaa keessan cabse Oromiyaa keessatti kabajaa ofitti godhuun keessan dirqama isinitti ta'a jechuudha. Isin warra hidhateetiin socho'aatiin jiru. Warra hidhatee midhannoo guutuudhaan socho'aatiin jiru. Beelaan socho'aa deebuun socho'aa isin haqaan socho'uu jirtan. Haa ta'u garuu haqa keessanillee dhabdan waan biraa dhabdanii uummata keessanii fi fiinxaaleeyyii uummata keessan fixaatiin jirtu. Haadha abbaa keessan daangaa ceegartee lafa teessan saamaatiin jirtu. Lafa abbaa keessanii lafa Oromoo fudhataatiin jirtu fiinxaaleeyyiin Amaaraa maaliif nurraa hin deebisne abaawoon ka jedhu dubbii keessa kagalchee har'a ilaalu ta'e. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota qabsaa'ota Oromoo walitti deebitanii wal nyaachuu dhiisaati. Walitti deebitanii walitti garagaltanii wal sassaaxiluu dhiisaati. Kabajaa uummata Oromootiif waan hundaafuu isin jaalannaa isin kabajna daangaa uummata Oromoo eegaa fiinxaaleeyyiin akka daangaa keenya ceetee nurraa hin fudhanne akka nun ajjeefne akka nun saamne ofirraa kabachiisaa ofirraa sodaachisaa isin hin jenne. Kan itti xiyyeeffataatiin jirtan mootummaa qofaa miti. Mootummaa kana eegi dhalannee galma dukkaa'aatiin jirtan waluma waraanaatiin jirtan. Hanga ammaa bilisummaa isin finne mootummaaleen isin hin finne isinillee mootummaa hin finne hin buusnellee garuu haa jennuuti daangaa agartee Oromiyaa akka eegdan maqaan abaawoo jee daangaa agartee Oromiyaa keessa socho'ullee nu gaachina waan biraallee yoo dadhabne diyoonni takka isiniif jecha nurraa hin gorti. Kanaafuu
daangaa Oromiyaa wanni isin eeysisu yoo taate waan biraallee yoo daddabdan faannoo fiinxaaliyyii tana nurraa faccisaa nurraa achi deebisaan isinin jedha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanni nu miidhaatiin jirti, wanni daangaa nu cabsiteetiin jirti, wanni mootummaa callaa miti ka miidhaatiin jirtu gama biraatiin uummata keenya nagaa qofa fixaatiin jirti jechuudha. Isin kamana baateef uummata nagaa fixuudha. Uummata nagaa saamuudha, uummata nagaa ajjeesuudha. Uummatuma maqaa Oromoo himannaan guutuun guututti jechuudha. Isaan ammoo Oromiyaa keessa guutuun dhibbaan dhibbatti Oromiyaa keessa ciisaniiti isaan achi qallaban jechuudha. Oromiyaan kana of keessaa kaasuu hin dandeenye. Ittillee dubbii kaasuu hin jirtu. Kanaafuu uummanni yoo xiqqaate uummanni miliyoonii hagamii Oromiyaa keessa taa'ee fannoo achi deeggaree fannoo humna itti godhee faannoodhaan deeggarsaan fannoo bira dhaabbataatiin jira jechuudha. Abaawoon deeggarsa kanallee hin qabdu, Oromiyaa keessallee hin qabdu. Haa ta'u malee garuu eega jiraatte eega gartee qabsaa'uun oolle eega qabsoo galtanii galagaltan waan biraallee yoo daddabdan mootummaa kanallee yoo buusuu daddabdan yoo fonkolchuu daddabdan wanna fiinxaaleeyyii hin taane tana nurraa gabaabsaa nurraa achi deebisaa isiniin jenna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kana fakkaataa asumaan hordofaa isiniin jenna.